Maali fikiru maali kabba mana nama garaajara minnis qabeenyi tani mudda. Eenyutu naamee keenyu naawwate yoo maddes. Wayi jaalala nama dhisee sarara nama qaban jedha sun dhugaadha. Akkuma bira ga'ee arge malee waan hin jedhamu qabu. Ajaa'iba dhugaa garuu baay'ee nama gala. Amma qe'ee bira deemeetti machuun qaba isheen furmaata gunaaf laatu miistu. Shitti machuun qabaani namni bira nama furmaata naa kennus waan argatu natti fakkaatu. Kanaafuu mimmi bira deemuu qaba. Shitti machuun qaba kan jaalladhee yoo naa gaafatti ta'es. Malee furmaata biraa waa tokko hin qabu. Jayyoo maanta arga binaasafi maanta ati ilaala jaalala baraa kanatu qabeen mul'ata. Jaalalli baraa kan silaa jedhameera. Keenna kee gaafadha kaa. Walumalee jirtu waan qabnu nama itti marfuun qabdu gaafa ishee waan tokko taate immoo nama akkadhaanis kanaafuu ta'ee gaafachuu qaba. Maal akka isheen taate dhaqee taatee hubachuun qabaa jechuudha. Biraan deema bakka. Saara maal taate maalaa sooftaa? Erga duratti xinnaa badhee silaan koo waan taate wallaale maalaa sooftaa finaa sooftaa? Maal taate nagaamtu? Isheen natti hin qabaan. Waan ta'ee anu sittani maddee jedhee dhufuu barbaadee yoo ta'u bakka dursitee dhufte sittani maddaa. Sittani maali? Isheen hubattee yaadee garuu sittani maddaa bakka. Maalin ta'ee beektu? Kamitti akkasitti misaarraa jalqabee sitti akkasitti humni kun akka yoo gadi haasan isaanii. Abbaa mana warqee jira jaalalli naqabe. Dhugaatii amantaa bakka jaalladhee duuf nyaata dhugaatii dadhabeeraan sammuu kan nyaatis nyaataan jiru dhugaatii dhugaan jiru. Maal akkan godhachaa hin beekan. Naan gaafadhu. Naa gaafadhu maal godha reeriyyaa si malee waan hin qabaan. Maal jettee bifti qabu. Jaalalli mamma jedhee abbaa mana namaa taraa si qabu jammare. Ataman otoo si ta'e yaani abbaan manaa yerootti jaarsa qabda. Jaarsi kee nama biraa otoo jaallate yookiin namni biraa dhufee otoo sirratti jaallatee desseedha sitti tola. Isa yommuu naa gaafadhu naan jetta. Saafuu dhabni kana beekuu qabda. Akkamitti shamarra dhiira jaalallatu ishii jaalallatu sirraa qabe jedhee akkamitti inni dhiira gaafata. Yaaddooti. Akkamitti yaaddi wayi sammuu kee dhugaa maal taate garuu. Abin galle yaadni kee maal jechuudha leetaayyee nama garutta. Wayyoo saaritti koo saarka koo jaalala si qabee. Ammas yoo ati itti heerumte inni ishee ari'ee si fuudha. Inni sun iddoo ati jirtu iyyuu hin beeku. Garuu ishee dhuma ari'eetu waan si fuudhu ta'e ati itti heerumuu yaaddeerta. Oromoo dubartiin kan akkasumatti dhufte sirratti hin jaallatte akkam taatanii. Baay'ee nama ajaa'ibda dhugaa waan akkasii sammuu kee keessatti keetti godhiti. Yookaan si jaallatu dhufe akkasitti fudhadhu. Kan si hin jaallanne yoo dhufe isa ofiirraa qabamtu immoo dubartiin jaallattee gaafachuun safuudha waan ta'eef kana achumatti ani si gaafachuu miti achuma garagaree siif ilaalu si gurumaa siin akka waan akkasii. Dhageesseerta kanaafuu of sirreessi. Sitti beera akka biyyaa tokkootti tani mana si gaafadhu sin qabuusi. Nagaan oolan deeman jira. Ciao. Ati immoo wanti badde waanuma namni sitti malee tokko namaaf hin hubattu rakkoon kee kana. Maaliif naan hubanne ana jaalalan naqabe nyaata dhugaatii dadhabeera kunoo irri bira faan jiru. Barumsa kuus dadhabeera bakka yoo si jaalladhe alatti naaf hin ta'an nama biraas hin barbaadu. Kanaafuu naa gaafadhu. Yoo dhugumaan hiriyaa taate naa gaafadhu dhaqee. Haasaa biraa hin barbaadu. Gaarii baadhuma haasaa barbaade. An bakka jaalladhe. Jaalalli sariirraa nama qabeedhanii mammaa miti yoo mammaa kanii akka san bakka na qabe maaliin godhate. Isa gaafachuu hin danda'a. Jaalalan na qabe jaalallan na qabe.